baadu qarrisaa bulbuu keessaati ba'eessu baay'eensa du'a keessaati gaddeesse irraa haftee hambaa du'aa warra achitti warrumate kanaati ilmaan Oromooti baay'inaan diilaa waan ta'aniifidha. Mootummaan abbaa irree Abiyyi sossobeetti gashuu hin danda'u. Dura sossobeetti gasheera amma lammata sossobeetti gashuu hin danda'u baay'inaan hafaa jiru. Ammas gariin immoo hubatanii qabsoo sabaa hubatanii qawwee isaanii saba isaanii keessatti hambisuuf impaayera Itoophiyaa keessatti saboonni hundumtuu wal ijaaraa jiru lola namaarratti dhandheesin hirmaannuufi hafaa jiru. Hubataniitu hiilaniitu jechuu kana lamaantu jira. Ammas dhaamsi'anii ilmaan kanaaf qabu deemtanii umatiinaa saboonni wal ijaaraa of ijaaraa biyya isaanii ijaarrataa jiru. Oromoon abbaan qabdu abbaan dhabsiisiina abbaa jaarmiyaa isaa tokkotti tolfachuuf deemuuf jirra tolfannees jirra lafa jiraa. Oromoon qawwee keessan qabatanii gara lola kanaan dhaqiina. Asumatti qawwee keessan jabeeffadhaa. Egereen Oromiyaas boruun siyaasa Itoophiyaas akkaataatti impaayerri Itoophiyaa irraa ijaaramtee boruus rakkoo qabaachuuf deemuu malataa hundan dubbatanii qawwee kee qabachuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo dabalanii sodaatu. Warri dabalanis isinitti himaa jira. Kan barbaadu qabsoo keessatti kan immoo galuu fedhu maatii isaas gashaadha jirra. Kanan siin jedha. Gariin ammoo lolli kun Oromoo iyyuu laallatu. Impaayera Itoophiyaa keessaa sabni guddaan eenyu lafti bal'aanii biyyittiin irratti diriirtee jirtu eenyu. Eenyu lamaa eessan lamaa maaliif deemama? Karaa nagaa haa deemna yoo siin jedhe dhageessa yeroo hedduu warri kana dogoggora akkasii uumuu barbaadan. Karaan nagaa yoo jiraate namni nagaa dubbatu. Har'a garuu addunyaa kanarratti amala siyaasaa yoo ilaalle mee biyyumti rakkoo isii nagaan furataa jirtu eessa jirti? Moo Oromoo olaana kaleessaa gochuu barbaada namni keenya? Har'a Raashiyaa fi Yuukireen ilaali. Yuukireen biyya akkamiiti? Raashiyaan biyya guddittii aannan geessu teknooloojii akkamii meeshaa akkamii sadarkaa dinagdee akkamiiti harkaa qabdi? Yuukireen immoo hangam geessi? Rakkoo isaanii nagaan furataan jiran. Yuukireen immoo biyyattii guddoo addunyaa raabsu kanaa jetteen sodaatu. Hidhattee ummata ishee itti bahee ji'a meeqaaf ilaala. Lola Raashiyaan furdeetti yookaan jetti jennee eegaa jirru ji'oota meeqaaf wallalaa jira. Qawwee Oromoo irraa fudhachuuf maaliif namni nagaa Oromootti lallafa? Yoo nagaan jiraate immoo Oromoo caalaa kan nagaa beeksisa jira. Kanaaf ilmaan Oromoo qawwee isaanii Oromiyaa keessatti hambifatanii fiichi bukoo hedduutu jira. Qophii nama keessan fudhatanii lola sin laallamne deemii naadha jenna malee lolli kun impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon laallatu. Inni impaayerri Itoophiyaa Oromoon keessa hin jirre immoo ishee akkamii? Gaaffiin karaa nagaa yeroo tokko immoo waan nama ajaa'ibuuti hibboo namatti ta'utu adeemaa jira. Oromoon wal qooduumaaf wal xiqqeessuumaaf jaarmiyaa isaa tokko jalatti buluu dadhabuumaaf yoo ani irra jiraate yoo na keessaa dire hin taatuumaaf mootummaa ce'umsaa Oromiyaa waan jettu Oromiyaan biyya taate obbuu beekee mootummaa ce'umsaa impaayera Itoophiyaa keessatti qabaatti ta'ee akkaataan isaallee itoo naa ibsanii ani waan naan galleessu mootummaa ce'umsaa Oromiyaan biyya hin taaneef of hin dandeenye achitti akkaataatti kutanii mootummaa ce'umsaa ijaaranii beeku. Warri kun yeroo hedduu waraanni bilisummaa Oromoo gufuu nutti ta'e qawwee kaa'uu dide karaa nagaa fixanna. Waraanni bilisummaa Oromoo qawwee kaa'e jennaan uummanni Oromoo walumaa galatti akka qoraanii hidhaan hidhamee ba'aan ibiddatti darbatamu. Qawween Oromoo lafa taa'uu hin qabu. Waardiyaa isaatti. Bilisoomes qawween ni barbaadama. Poolisiin barbaadama. Milishaan barbaadama. Waraana barbaadama. Biyyi kamiyyuu qaba. Fakkeenya dhammasii kaaserraa. Addunyaa eenyuyyuu yoo rakkoo nagaan furachuu danda'eyyuu hidhannoon nama barbaachisa. Daangaan biyyaayyuu sanaan waraanni bilisummaa Oromoo sana kaa'uu kan inni dide kanaaf waraanni biyyattii keessatti Oromoon laallatu jennu tokkoyyuu hin jiru. Sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran hundumtiyyuu akka ollaatti Oromiyaatti laallahanii jiru. Biyya nuti hin beekneyyuu jiru. Kana hundaa'e Oromooni haarafu bakka rakkatti immoo waraanessi yoo nyaate hin dubbatiini hin socho'iini. Kanaan saba guddaa jechuun hin jiru. Ilmaan isaa har'a isa keessa jirti
mana isaati jirti, laga isaati jirti, qe'ee isaarra jirti, harkaa nyaattee harkaa dhugdee qabsoo gaggeessaa jirti. Uummanni keessa jiru kun kanaan burjaaja'uu hin danda'u. Kan gara diidaa jiru kun jireenya adda addaa qabu, viizaa biyya adda addaa qabu immoo achi taa'eetu waraanni kun kanan laallata kanan laallatu miidiyaa harkaa qabuun haasaa yoo ta'e inni sun laga ce'uu hin danda'u. Dhaloonni sana dhaga'u, gurri sana dhaga'u Oromiyaa keessa hin jiru waan ta'eef. Kanaaf nuti kan deemnu bilisummaa, walabummaa fi birmadummaa biyya keenyaa tiksuutti. Yeroo isaa ga'u kanatu ta'a. Tarsiimootu jira, tooftaatu jira. Istirateejii achi immoo taaktik and tekniik. Taaktikii fi teknikiin akkaataa barbaaddeen jijjiiramuu danda'a. Istirateejii yookaan tarsiimoon garuu yoomuu jijjiiramu tarsiimoon inni dhumaaf garuma sanatti deemudha. Ayyee gara karooraa jiru gaarraa waa xuxxaniitti iyyuuti mee waraanni bilisummaa Oromoo haalamma keessa jiru keessatti maal godhaa? Karoora addaa inni qabus yoo jiraate akkasumas hariiroo yookaan dippiloomaasii sadarkaa idil addunyaa irratti taasifamaa jiru wal qabsiisee waan keessa darbes waan isa akka hanqinaatti isa mudate jettan waan irraa dubbattan yoo jiraate nuuf kaasa. Egaa jaalladhi inni kun waraanni karoora akkamiin qaban karoorri waraanumatti himamaa ati akka waraanaatti yoo karoorri bahee dubbuu hin dhaga'udha jecha gama dippiloomaasiinis yoo ta'e dippiloomaasii akkasii biyya akkasiitti waan akkasii hojjennee wanti himannu hin jirtu. Namoota hedduu waliinis ani kan wal dhabu uummanni Oromoo heddumminaanii garraamummaa hundumaa waan hojjetu natti himi yoo ta'u baate immoo waan xiqqatu hin jiru. Qabsoo keessatti turee kan mal'aan kun lafaasee himuu hin dandeenye. Dippiloomaasii bareedaa har'a biyyoota hedduu waliin sadarkaatti walii galamuu danda'amuu qabuu fi waan barbaannu irratti akka biyyatti ta'uu dandeenyutti deemnu irratti waan hojjennu nima hojjenna kana hundaasitti himuu hin danda'u. Eenyu waliin eessatti inni kun ani biyya ta'uuf deemna malee nu biyya miti jechuudha. Kanaaf ejjetiin keenya gaafa biyya baane akkaataa barbaanneen biyya barbaanne waliin waan barbaanne hojjenne ifaaf bilisaan hojjechuu dandeessa. Amma sadarkaa biyya baanetti eenyu waliin akkamiin istirateejii kamiin hojjettu kan jedhu dippiloomaasii gaarii qabnaa qofaatii yoo irra darbe bareeda. Inni karooraas akkasuma. Inni karooraatiin ala sochoone hin beeknu karooruma qabna. Karoora qabnu garuu waan nu mudatee fi hir'ina jira yoo jette jira. Hir'inni jiru kun yeroo hedduu jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo kana diiguuf diinarraa osoo hin taane diinni diinuma gosa isa fagoo dhagaa jala jiru sodaatti irraa baqatta. Seeta ulee qabsitee ajjeessa. Inni sun diina tarsiimoo isa lolaa jiru sana. Gosti afaa jala jiru garuu baay'ee rakkisa. Hin mul'atullee, hin argitullee, si keessa jira, si jala jira. Yeroo barbaadetti si idda. Kanuu rakkisee diina isa fagoo bofa dhagaa keessaa osoo hin taane fira fakkaataa isa dhiyoo nu keessaa bofa afaa jalaas. Jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo akka hin hidhinne qawween waraana bilisummaa Oromoo, qabsoo bilisummaa Oromoo fi dargaggoo Oromoo harka jirtu akka isheen iddoo tokkotti walitti dhuftee bu'aan buufne fira fakkaataa hedduutu baay'ee ilmaan kana mataa ishee akka walitti hin qabne gurmuu jabduu akka isheen hin taane gamaa gamanaa jeequmsi hamaan akka keessatti dhalatu karoorri bahee karooraan deemurra waanuma irraa kaasee har'a dhalatu qofaatti deebii kennaa akka ooltu sanaan akka yeroo kee guddinu taasisuu baay'ee haala ulfaataa ta'een yeroo hedduu hanga barbaannee fi humna barbaanne sanaan akka hin sochoone nu taasisa. Baay'ee ulfaataa dubbachuun illee waan na dirquuf hin dubbadhaa. Ijoollee Oromoo har'aa jaarmiyaa tokko jalatti walitti deebisuun sadarkaatti ulfaatutti quunnamtii ilmaanti Oromoo gaggeessaniin waraanni bilisummaa Oromoo sirna dhabaa akka ta'u, ofiin bulaa akka ta'u, akkuma barbaade kan balalee akka jiraatu, bifa sanaan akka ijaaramu barbaadanii diina caalaa siratu sana taasise. Oromoo rakkoon kun eessaanuu haa ba'u akka fedhayyuu haa ta'u inuma furama
garuu taajjabbii ulfalatee dhalachuu hin dandeenye baattanii seenaa turuu ofirratti hin galmeessina jechuun barbaada. Waraana bilisummaa Oromoo ani dhimma tokkoyyuu mataa kiyyaa dantaa kiyyaa maatii kiyya naa qotii fi naa nagadii fi maatii kiyya naa eegiif miti kan ijaaraa jiru. Ilmaan kun ilmaan kaleessa harka duwwaa qabsoo gaggeessite malee kichuu yeroo dheeraa siyaasa bilisummaa Oromoo keessatti gangalattee qaramtee kan baate miti. Inni sun Eertiraa keessa waggaa 20 tureetu harka kennate. Carraatti dhabee dirreettuu dhufne deebi'ee diina tajaajile biyyittii kana keessatti har'a tika ta'ee irra hedduu ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasisaa jiru miseensa waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo Eertiraarraa xiyyaaraan fuudhee galedha. Kanaaf ilmaan as jirtu kunis siyaasaa fi waraanaa fi haala